kabajamtoota uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraniif akkasumas saba sablammoota jaalattoota uummata Oromoo ta'aniif baga ayyaana irreechaa bara 2016 ittiin isin ga'e jecha ayyaanni irreechaa kan tokkummaa, kan jaalalaa, kan badhaadhinaa, kan misoomaa akkasumas immoo kan yeroo kamiyyuu caalaa daran nageenyi isaa ittiin amansiisaa karaa amansiisaa ta'een ittiin kabajamu isin haa ta'uun ja'a. Kana gochuudhaaf immoo iddoo irreechatti hundi keenya gahee keenya akka bahannu karaa nagayaatiin akka kabajamu akka eeggannu dhaamsan dabarsaa. Ayyaana gaarii isin haa ta'uun ja'a.